Hashamar Kafune kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa sin dhageessifnaa oduu wajjin kan siif faana turan Girmaa Guddisaa. Mariin dhimma idaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti biyyoonni sadarkaa karaa gamtaa Afrikaa gaggeessan akka itti fufu Itoophiyaan ejjennoo cimaa akka qabdu ministeerri dhimma alaa beeksise. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin dhimmoota Itoophiyaatti torban kana ji'a irratti guyyaa kaleessaa ibsaa torbee kennaniitii jiru. Ibsichaan gaaffii muummee ministeera Suudaan Abdallaa Hamdook dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan ilaalchisuun sadarkaa hooggansaatti mariin ariifachiisaa gaggeeffamu akka qabu yaada dhiyeessan irratti hanga ammaatti Itoophiyaan kallattiin deebii akka hin kennineesi himanii jiru. Dhimmicha irratti Itoophiyaan qorachuun deebii kan kennitu yoo ta'u Itoophiyaan mariin karaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu akka bu'aa qabeessa ta'uu ni barbaaddisi jedhanii jiru. Dhimma hidha haaromsaa kana irratti Masir mariin karaa gamtaa Afrikaatiin akka milkaa'u yaalii gochaa jirtis jedhanii jiru. Itoophiyaatti agarsiifni qorannoo intelligensii artificiaalii jalqaba magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa eebila 7 bara 2013 banamee jira. Agarsiisa qorannoo qophaa'e kanarratti hooggantoonni mootummaa damichaa dhiyeenya qabanii fi qorattoonni dhaabbilee olaanoo kan biroon illeen keessatti hirmaatanii jiru. Agarsiifni intelligensii artificiaalii kun mata duree intelligensiin artificiaalii hundaaf jechuun guyyoota 10 fi itti fufiinsaan hoteela interkontinentaalitti ni gaggeeffamaas jedhanii jiru. Intelligensiin artificiaalii damee hundaaf barbaachisaa ta'uu hanga danda'ame waliin ga'uuf hojjetamaa jiraachuu daayirektarri olaanaan giddugalichaa injiinar Warquu Gaachanaan ibsanii jiru. Afaanota biyya keessaa hawaasa idil addunyaa biraan ga'uuf afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee fi afaan Tigree hojiin maashinichaa waliin barsiisuu hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Dinagdee dijitaalaa ijaaruu fi giddugalli intelligensii artificiaalii qooda olaanaa qabaachuu ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Abrahaam Balaayi ibsanii jiru. Giddugalichi sadarkaa biyyattii qorannoo intelligensii artificiaalii fi giddugala misoomaa hundeessuun hojii kuufama daataa dijitaalaa gurmeessuu hojjetaa jiras jedhanii jiru. Itiyoo Telekoom naannoo kibba damee kibba lixaatti tajaajila 4G Lite Advanced eegalchiisuu isaa beeksise. Tajaajilli magaalaa Walaayittaa Sooddoo Walqixxee, Jinkaa Arbaa Mincii, Buttaajiraa fi Hosaanaatti hojii eegalee jira. Tajaajilli intarneetii ariifataa 4G Lite kanaan magaalota kanatti jiraattota 600,000 ol fayyadamoo taasisaas jedhameetii jira. Tajaajila 4G Lite Advanced kutaalee biyyattii garaagaraatti babal'isuun cimee itti fufuu hojii gaggeessuun olaantuun Itiyoo Telekoom aadde Fireewoot Taamroon ibsanii jiru. Hojiin tajaajila babal'isuu galii dhaabbatichaa guddisuu irra darbee magaalota misoomsuu, carraa hojii uumuu fi oomishaa fi oomishtummaa guddisuu fi sosochii guyyaa guyyaa saffisiisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuus dubbatanii jiru. Itiyoo Telekoom naannoo magaalota 103 keessatti tajaajila 4G Lite Advanced hojii irra oolchuuf karoorfatee hojjechaa jiraachuu aadde Fireewoot himanii jiru. Ministeerri nageenyaa aadde Mufariyaat Kaamil Itoophiyaatti daayirektara dhaabbata deeggarsa Ameerikaa Shoon Joons waliin guyyaa kaleessaa eebila 7 bara 2013 mari'atanii jiru. Sirna of eeggannoo balaa fi hooggansa sodaa balaa irratti marii taasisanii jiru. Balaa uumamaa fi namtolchee ga'uu danda'u dursanii ittisuuf jijjiirama hojimaata taasisuuf muuxannooleen biyyoota garaagaraa fudhachuun barbaachisaa ta'uu aadde Mufariyaat ibsanii jiru. Sirna of eeggannoo balaa fi hooggansa sodaa balaa ammayyeessuuf jijjiirama adeemsaa cimsuuf muuxannicha barbaachisaa ta'us eeranii jiru. Mootummaan Ameerikaa fi uummanni biyyattii deeggarsa hunda galeessaa hanga ammaatti taasisan dinqisiifachuun isaanii ragaan ministeera nageenya irraa argame ni agarsiisa. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa wiirtulee giddugala buufata qorannoo 5 kan tajaajila talaallii dhibee vaayiresii koronaatiif oolan ol guddisuuf hojiirra akka jiru himameetii jira. Dabalataanis dhaabbanni gamtaa Afrikaa waggoota 15 keessatti biyyoota Afrikaa keessatti akkasumas lammiilee Afrikaanotaaf tajaajila olaanoo kennu buufata qorannoo 5 akka ijaaruu fi talaallii COVID-19 oolu oomishuuf hojii akka eegalus qophii ta'uusaa himameetii jira. Oomisha talaallii COVID-19 sadarkaa isaa eeggate qopheessuuf gamtaan Afrikaa dhaabbata talaallii Covax oomishuu fi dhaabbata fayyaa addunyaa waliin hojjechuuf sanada waliigaltee irratti walii mallatteessanii hojii akka eegalan Afrikaan News gabaaseetii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo isaatii kana asumatti goolabnee jirra waan ufaan turtaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa.